Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Wixata hagayya 9 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo hagayya 3 bara 2013 keessummeessaan keessanarraan namoo daandiiti. Karaayyaa ittisa Itoophiyaatiin deeggarsa isaa ibsaa olee hiriirri kaleessa magaalaa Finfinneetti geggeessamee jira. Filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa irratti hojii hojjenneef kaffaltiin guutummaatti nuuf hin raawwatamne jechuudhaan raawwachiistonni fi taajjabdoonni filannoo tokko tokko komii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Boordiin filannoos kanaaf deebii gamasaa kennee jira. Kanneeniif kabiroo sagantaa keenyarraa keessatti qabannee jira dhaggeeffatoota keenya aga xumuraattiin waliin turaa jenna. Piroodyuseriin Tamsaasarraa Nugusuu Taamiree, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii. Oduuf gara bafqaaduttan sin dabarsa. Ashamaa harka fuunee amma oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF bulchiinsa naannoo Affaar keessatti lola taasifamaa jiru walqabatee hagayya 5 bara 2022 namoonni 200 du'anii isaan keessaa immoo 100 ijoolleewwan ta'uun isaanii akka isa gaddisiise ibseera. Lolli Affaarii fi Tigraay keessatti babal'achaa deemaa jiru ijoolleewwanii fi badiinsa akka ta'e kan hime ibsi UNICEF Tigraay keessatti namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii beelaaf saaxilamanii gargaarsa barbaadanii 400,000 keessaa 100,000 fi 60,000 ijoolleewwan akka ta'an himeera. Namootaan miiliyoonii 4 ta'an Tigraay, Affaarii fi Amaara keessa jiranuu fi akka gargaarsi atattamaa barbaachisu kan hime ibsi kun namoonni 100,000 dhiyeenya kana warra akka haaraatti rakkinaaf saaxilamanidha jedheera. Namoonni miiliyoonii 2 bakka isaanii irraa warreen buqqa'anidha. Rakkoo wal waraansaa kan fala argachuu danda'u gareewwan wal lolaniin qofa akka ta'e kan ibse UNICEF gareen hunduu gargaarsa namoomaa mijeessuudhaa fi dhukaasa akka dhaaban gaafate. Kamiin iyyuu caalaa gareewwan lolarra jiran ijoolleewwanii fi akka eegumsa taasisan waamicha godheera. Lola naannoo Tigraay fi bakkeewwan biroo keessatti adeemaa jiru jalaa dhiyeessuudhaan baqattoonni lammiilee Itoophiyaa mooraa baqattootaa Sudaan keessa jiran rakkina midhaan nyaataa, dhabiinsa bishaan qulqulluutii fi bakka jireenyaatii fi akka saaxilaman dhaabbanni fannoo diimaa addunyaa ibseera. Yeroo ammaa bokkaa jabaatee roobaa jiru walqabatee mooraa baqattootaa kibba Sudaan keessatti dhukkubni akka busaa waan babal'achaa deemaa jiruu fi baqattoonni hedduun bakka biraatti godaanuudhaaf karaa dheeraa miilaan adeemaa akka jiran kan ibse dhaabbanni fannoo diimaa dargaggoonni mooraa baqattootaa keessa jiran dhugaatii nama macheessuu fi xuuxa sammuu namaa adoochuu fi saaxilamanii rakkina qorqalbii keessa seenuu isaanii dargaggoo waggaa 23 mooraa baqattootaa Raakuubaa irraa dubbachuu isaa ibseera. Jireenya rakkisaa ta'een alatti baqattoonni hedduun maatiiwwan isaanii wajjin wal quunnamuu danda'uu dhabuu isaaniitiin kan ka'e rakkachaa akka jiran ibsi kun dubbateera. Sababa Tigraay keessatti tajaajilli bilbilaa hin jirreef ijoolleewwan maatii isaanii irraa addaan bahan maatii wajjin wal quunnamsiisuun hojii guddaa akka ta'e kan ibse dhaabbanni fannoo diimaa. Erga lolli Tigraay jalqabame asi bilbila 22,200 bilbilee maatii wal quunnamsiisuu isaatiif yaalii bilbilaa 20,000 taasise immoo akka hin milkoofne ibseera. Dhaabbanni fannoo diimaa addunyaa Sudaan keessatti hospitaala bakka Dookaa jedhamutti argamu isa jiraattota naannoo 40,000 ta'anuu fi baqattoota 18,000 fi tajaajila kennaa jiruuf gargaarsa fayyaa toonii 4 kennuu isaa gabaasa isaa keessatti ibseera. Biyyi Sudaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaatti argamanu gara Sudaanitti waamuun ishee beekamee jira. Sudaan walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessa jiru araarsuudhaaf qooda jaarsummaa fudhachuudhaaf gaaffiin isheen dhiyeessite erga mootummaa Itoophiyaatiin fudhatama dhabee booda ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessaa gara biyyaatti waamteetti. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Biillee Neessuyyum ibsa gaazexeessootaaf kennan keessatti akka jedhanitti
Hooggantoota mootummaa Sudaan tokko wajjiniin walamantaan qabnu duguugameera jedhaniiru. Biyyi Keeniyaa fi Soomaaliyaan walitti dhufeenya giddulamman isaanii jiru jabeessuudhaa fi walga'ii tibbana taasisaniin waliigalteerra ga'aniiru. Gabaasa Mahammad Kaahiyyee Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf qopheesse Tuujubeetu dhiyeessa. Biyyi Keeniyaa ministeera dhimmootii alaa Riishal Omaamoon hoogganamu muummicha ministeeraa Soomaaliyaa Mohammad Hussein Rooblee waliin mari'atee jira. Akka waajjira muummicha ministeeraa biraa ibsa kennametti biyyoonni ollaa kanneen hariiroon isaanii baatilee hedduuf agas cimaan ta'in hariiroo isaanii keessumaa dippiloomaasummaa daldalaaf nageenyaa ilaalchisee jabeessuu irratti walii galaniiru. Ibsi sun itti dabaluudhaan pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa muummichi ministeerichaa Naayiroobii akka daawwatan afeeraniiru. Keeniyaan mana murtiin ala dhimmi isaa furmaata akka argatu gaaffii hedduu kan dhiyeessite ta'us Soomaaliyaan falmiin galaana biyyoota lamaan gidduu jiru mana murtii akka qoratu kan Zaheeg jiruun akka murtaa'u cimsitee dubbatte. Moqdishoon muddee waggaa darbee hariiroo dippiloomaasummaa Keeniyaa waliin jiru addaan kutuudhaan Keeniyaan dhimma siyaasaa Soomaaliyaa keessa gidduu seente jechuun yoo qeequ Naayiroobiin immoo himannicha haalee jira. Xiinxalaa Kataan Alii Abdulqaadir akka jedhanitti warreen Keeniyaa daawwannaa kana geggeessuun gam lamaaniituu dhimmootii cimaan jiraatuyyuu hariiroon isaanii fooyya'uuf mallattoodha. Xiriirka sii xumaanayay sanadii soo dhaafay Soomaaliya iyo u dhaxeeya iyo Kenya waxa uu ku wareegayay arrimaha waxa ugu weyneed la dhihin karaa arrinta maaragtay muranka badda labada dal u dhaxeeya. Daangaa galaanaa ilaalchisee waliigalteen dhabamuun falmii dippiloomaasummaa waggoota hedduuf sababaa ture. Erga Keeniyaan murtiin mana murtii haqa akka sadarkaa addunyaa akka hin jijjiiramne hubattee as hariiroo gam lamaanuu fooyyessuuf fedhiin jiraachaa dhufe. Xumura bara 2011 erga loltoonni Keeniyaa Soomaaliyaa kibbaa seenanii qabee garee leellistoota Al-Shabaabitti duuluuf Keeniyaan gurmuu nagaa eegdota gamtaa Afrikaaf biyyoota gumaachan keessaa tokko. Garee leellistoota kanaas ergasii qabee Keeniyaa keessatti haleellaa raawwatanii jiran. Daangaa biyya Maalii fi biyya Niijeerirra gandoota jiran 3 irratti hidhattoonni maqaa musliimaatiin socho'an haleellaa raawwataniin namoonni 51 du'uu isaanii gabaasni Rooyiter ibseera. Haleellaa kanaan booda manoottan jiraattotaa sakatta'amuu isaa kan ibse gabaasni kun beelladawwan manaa adda addaatii fi looniiwwan akka fudhatan ibseera. Bakka loltoonni Maalii humnoota Faransaayii fi Awurooppaa akkasumas nagaa eegdonni mootummoota gamtoomanii bobba'anii jiran kanatti haleellaa sana raawwachuu isaa dubbatee gareen itti gaafatamummaa fudhachuu isaa ibse amma ammaatti hin jiru. Dubbii himaan waraana Maalii Koloneel Suleemanii Dambalee haleellichi raawwachuu isaa mirkaneessuu isaanii irraa kan hafe bal'inaan wanti jedhanii hin jiru. Falmitoonni mirga dubartootaa gareen mormitootaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii nama mucaa durbaa waggaa 14 fuudhee du'a isheetiif sababa ta'e mootummaan Zimbaabuwee akka seeratti dhiyeessu gaafachaa jiran. Mucaa durbaa waggaa 14 Meemorii Maachayaa jedhamtu ijoollummaadhaan heerumsiifamtee erga ulfooftee booda magaala guddittii Zimbaabuwee Haraaree irraa bakka kiiloomeetirii 400 fagaatu keessatti da'umsa irratti du'uu isheetiin kan ka'e miidiyaa hawaasummaa irratti duulli ijoollummaadhaan heerumuun amma dhaabbachuu qaba haqni Meemoriidhaaf jedhu jalqabamee bal'inaan taasifamaa jira. Duula miidiyaa hawaasaa kanaaf kan deebii kennan poolisiin Zimbaabuwee akka dhimma mucattii irratti qorannoo taasisaa jiranuu beeksisaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen Zimbaabuwee keessatti heerumni ijoollummaa heddummachaa waan deemaa dhufeef yeroo ammaa ijoolleewwan durbaa biyyattii harka 3 keessaa harki tokko waggaa 18 gaditti akka heeruman taasifamuu jedheera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaan raawwata qophiilee keenya afanii nu wajjiniin tura. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raayyaa ittisaa Itoophiyaatiif deeggarsa isaa dhageessise hiriirri kaleessa magaalaa Finfinneetti geggeessamee jira. Jiraattonni magaalaa Finfinneef godinaalee addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee kan itti hirmaatan hiriira kanarratti kantiibaa ittaantuun magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee giddu seeninsa haqarratti hundaa'iin Itoophiyaa irratti raawwatamaa jira jechuun dubbatanii jiru. Ittaantu kantiibaan Finfinneef pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gocha akkanaatti hirmaataa jiru kanneen ittiin jedhan miseensota hawaasa idil addunyaatiif dhaamsa qabanis dabarsanii jiru.
Hiriira kaleessaa kan hordoftee turte Tsaayidaa Daamxoo Finfinneerraa gabaasaa qabdi. Jiraattonni godina addaa naannawaa Finfinnee fi magaalaa Finfinnee miiliyoonaan lakkaa'aman raayyaa ittisaa deeggaruu fi garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuudhaaf dhaadannoolee garaagaraa qabatanii dirree masqalaa magaalaa Finfinneetti wal gahaniiru. Hiriira kanarratti fardeen 50,000 ol akka argamanis himameera. Abbootiin fardaas agarsiisa gugsii fardaan hiriira kanarratti qooda fudhataniiru. Sagantaa kanarratti erga kan dabarsan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee Itoophiyaan dhimma kam caalaa dursa nageenyaaf kenniti. Garuu mirga keenya qaama kamiifiyyuu dabarsinee hin kenninu jedhan. Yoomiyyuu biyyoonni alaas ta'ee bifa adda addaatiin qaamoleen idila addunyaa yeroo jadduu galanii isiniif beekna nuun jedhan harkaan kennannu. Ijoolleen keenya hundumtuu yeroo ammaa kabajni raayyaa biyyaatiif jechuudhaan raayyaa biyyaatti makamuun isaanii yeroo adda addaa biyya keenya irratti kan dhiibbaa geessisaa ture, kan qabeenya ishii saamaa ture, kan biyya keenya fi ijoollee keenya ajjeesaa ture. Juuntaa kanarratti duuluudhaaf qofaa miti. Warra biyya keenya jadduu galuudhaan isiniif beekna jedhanii nu murteessuudhaaf kaan hunda ofirraa mormuu fi mancaasuudhaafi. Kanaafuu harka wal qabannee raayyaa ittisa biyyaatiif akkasumas qaamolee nageenyaa keenya hundaaf kabaja laannaa fi wajjin dhaabbannaa hin deeggarraa. Deeggarsi keenya harka durraa kaasaa qofa jechuudhaan kan dhaabbatu osoo hin taane hanga wareegama lubbuutti kafaluudhaaf qophaa ta'uu keenya warri hin dhageenye hunda, warri dhagaanis gurra nu dhoowwatan hunda haa dhagaan jennaa sagalee keenya ol kaasnees hin dhageessisna. Aadde Adaanechitti dabaluudhaan uummanni Itoophiyaa mootummaa isa bulchu filannoon mirkaneeffateera jechuun fulbaana xumura mootummaan filatame waadaa kan seenu ta'a jechuun ibsaniiru. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa akka kukkutuu fi balleessuuf carraa hin kenninu kan jedhan ammoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaati. Humni juntaa wayyaanee kun humna kaleessa keessattuu naannoo keenya keessatti ummanni keenya itti dararamaa turedha. Humni juntaan kun luka nurraa mureera. Humni juntaan kun qeerroof qarree keenya snaayiperiidhaan fixeera. Lafa keenya funaanee gurgureera. Qonnaan bulaa keenya buqqiseera. Itoophiyaa saameera. Itoophiyaa diiguudhaaf amma dhumaatti hojjeteera. Humni juntaan kun humna haaraa oduu hin taane humna kaleessa ofirraa darbannee humna keenyaan qabsoo keenyaan ofirraa darbannee kuffisne. Har'a immoo maqaa bareeffatee haala tolfatee nutti deebi'uudhaaf humna tattaafachaa jirrudha. Humni kun humna kaleessas diina keenyaa, har'as diina keenyaa, borus diina keenyaa tokko taanee humna balleessuu qabnudha. Kanaaf qeerroof qarreen keenya, dargaggeessi keenya, qonnaan bulaan keenya tokko ta'uudhaan humna badii kana bakka lammatan kaanetti awwaaluudhaaf harka wal qabnee qabsaa'uu qabna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa hirmaattota hiriirichaa muraasa haasofsiiseera. Lubni Lammeessaa Oliiqaa namoota hiriira kanarratti hirmaachuudhaaf magaalaa Buraayyuu irraa Finfinnee dirree masqalaatti argamanidha. Waan har'a dhufneefis dhimma biyyaa fi ittisa raayyaa bukkee dhaabachuudhaaf bara duris bara Adwaa akka saba kamittuu tokkummaatiin Itoophiyaan daangaa ishee ba'aa lixaa kaabaa kibbaa eegsistee dhalootaatti tokkummaa ishee dabarsitee jirtuuf har'as nummoo tokkodha. Yoomillee taanaan dhimma sabaa tokko irratti bitaan duuluu dhufne nuti dhimma daangaa biyya keenyaaf saraayaa biyyaa waliin taane kadhannaatiinis tokkummaatiinis qarshiitiinis kadhannaatiinis biyya keenya daangaa ishee kabachiisachuuf sagalee keenya dhageessisuuf guyyaa har'aa dirree masqalaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu keessatti sabni Oromoo kaabaa kibbaa saba Finfinnee ta'ee tokkummaa keenya har'aasitti walitti argama. Waggoota hedduudhaaf gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay miidhaa hedduu uummata Itoophiyaa irraan geessiseera jechuun kan ibsan ammoo obbo Waaqi Jiraatoleeti magaalaa Sabbataarraa gara Finfinnee kan dhufan. Irratti kan asitti argamneef hiriira deeggarsaa raayyaa ittisa keenyaa duuba dhaabbannaadha. Amma dhiiga arjoomu amma duuba deemnetoo waraanutitti hin deeggarran jedha. Dhuunfaadhaan makamee toosiifachi deemu kun Itoophiyaan akka sagaalamtu, Itoophiyaan akka cunqursaa kaleetti deebitu, kaleessa koo diina ta'anitti waggaa 27 biyya miidhaa turan, Oromoo gadi qabaa turan jechuudha. Dhiira keenya kolaasaa turan, bifa hin beekamne, bifa dhokateen jechuudha. Kanaaf immoo nuyi amma isaanii hin balaaleffannaa, irratti qabsoofnaa, hin fudhannu yaada isaaniitis waan hin jirre hin deeggarra.
Hiriira kanarratti hawaasa addunyaa kan qeeqan hooggantoonni haasawaa taasisan biyyas ta'e dhaabbilee isaan maqaadhaan dhahanii qeeqan hin jiru. Dhiyeenya kana Itoophiyaa kan daawwatan hooggantuun dhaabbata misoomaa idila addunyaa Yuunaayitid Isteetsi Saamantaa Paawar walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti uumame waliin walqabatee biyyi isaanii qaama kamiifiyyuu akka hin hoogne ibsaniiru. Isiniif mootummaa keessan waliin walitti dhufeenyi keenya duudhaalee garaagaraa irratti kan hundaa'e akka ta'e uummanni Itoophiyaa akka hubattan ni barbaannaa jedhan hooggantuun kun. Gama biraatiin gareen hooggansa adda bilisa baasaa uummata Tigraay yaada yeroo adda addaatti kennaa jiruun waraana kana kan gaggeessaa jiru mirga isaa kabachiisuuf akka ta'e ibseera. Humnoonni mootummaa federaalaa uummata Tigraayiif sodaa akka hin taaneef hojii barbaachisu hojjechuu itti fufna jechuun gareen kun ibsuunsaas ni yaadatama. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay shororkeessaadha jedhee moggaasuunsaas ni beekama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenyaa gabaasaa nutti ceena. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 6ffaa irratti hojii hojjenneef kaffaltiin guutummaatti nuuf hin raawwatamne jechuudhaan raawwachiistonni fi taajjabdoonni filannoo tokko tokko komii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gama isaatiin sababaan kaffaltiin kun guutummaatti hin raawwataminiif walharkaa fuudhiinsi meeshaalee filannoo waan hin raawwatamneef baajennis waan hin cufamneef jedhee jira. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajji 14 bara 2013 geggeessiteen dargaggootni hedduu filannoo kana raawwachiisuutiin kan hirmaatan ta'uu himanii jiru. Dargaggoota kanneen keessaa immoo kan yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejjota garaagaraa irraa eebbifamanii hojii barbaaduutti jiran akka ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondaritti buufata filannoo tokko keessatti filannoo raawwachiisuusaa dubbata dargaggoon Abiyyuu Geetaachoo. Dargaggoon kun boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa maallaqa hojii keenyaaf nuuf kaffaluudhaaf waadaa gale guutummaan guutuutti nuuf hin raawwanne jechuun komata. Akka waliigaltee keenyaatti nuun kaffalamne kan nuuf kaffalame hanga ammaa 40% qofa. Inni hafee maaliif akka nuuf kaffalamne hin beekne. Amma birrii 8,000 ol irraa qabna. Boordii filannoo irraa aarsaa guddaa kaffallee hojii kana hojjenne. Boordiin filannoo maallaqa keenya kaffaluu dhiisuuf maaf akka inni booddatti harkifatu hin beekne jedhe. Dargaggoo Gammachiis Dhaabasaa naannoo Oromiyaa magaalaa Amboo keessatti kan filannoo marsaa 6ffaa raawwachiisuu dubbatu komii kaffaltii ilaalchisee qabus akkasitti dubbata. Naannoo sagalee waan ta'edha. Gara guyyaa 47 bichaadhaaf kan kenname irratti dabalame immoo gara guyyaa torbee lama akkas waan akkasii dabaleera. Isa immoo ilaallee hanga ta'e kaffalaminaamin jedhanii federaalii kaffaltii immoo kaawwanne. Maali rakkoo isaanii immoo maal beennareen gahee irra jiru baandaran. An guyyaa walakkaa yuun kaffalle. Guyyaa agirimentiin inni dura jira miti guyyaa 47 walii galan. Isa keessaati matagalli minaamin keessa gara 5,000 maree mannuun kaffalle agirimentii sabba. Kaffaltii gimmaasha tafaacha gabaabumatti. Kan shabni hojjenneerra immoo maal turre qorra chaalenjii hundayyuu dandamannee hojjenneerra gaheen irra jiru baaneerra already. Dargaggoon magaalaa Gondar keessatti filannoo raawwachiisuusaa dubbatu Aaxibaa Mollaa gama isaatiin filannoon kun akka milkaa'u ta'uuf hojjenneerra erga jedheen booda deebii boordii filannoo irraa nuuf kenname jedhu immoo akkasitti ibsa. Magaalaa Gondar keessatti sirriitti lakkoofnee bahii filannoo galii taasifnee jirra. Itti gaafatamummaa keenya sirriitti bahanneerra. Rakkoon kaffaltii kun kan boordii filannoo qofaadha. Waliigala birrii 13,000 ol kan ittiin waliigalle achi keessaa 5,000 qofa kan nuuf kaffalan. Kun baasii keenya illee nuuf hin haguugu. Nuti hojii dhabdoota maatii bira jiraanna. Biyya keenya oolchuudhaaf gumaacha guddaa bahannee jirra. Halkan osoo hin rafin osoo bokkaan nutti roobuuti kan hojjenne. Sababa bajataa maal jechuudhaan maallaqa keenya tursiisuun isaanii soba. Waan hojjenneef waraqaa galataa nuuf kennanii geggeessuurra maallaqa keenya iyyuu nu dhorkachuu filatanii jedhe. Filannoo biyyaalessaa 6ffaa buufata filannoo tokko keessatti argamee taajjabuu kan dubbatu dargaggoo Gammachuu Roobaa gama isaatiin komii kaffaltii irratti qabu akkasitti ibsee jira.
gamoo jedhamee ture fiisingaan haga ta'uun tokko dubbatamee jiru sababa kanaaf kanatti irratti fuulli jedhamee irratti bilbilamee jedhu yeroo tokkoon isin ergalchina jedhamee keessan guyyaa qabanii jira guyyaan lama darbee jira namni galeetii. Komeewwan kana qabannee gara itti gaafatamtoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti irra deddeebiidhaan bilbillus bilbila nuuf hin kaasne haa ta'u malee ergaa barreeffama gabaabaa bilbilaatiin hojjetaan kutaa koominikeeshinii deebisaniin sababaa itti kaffaltiin guutummaa hin raawwatamneef waan walharkaa fuudhiinsi qabeenyaa yookaan meeshaa hin raawwatamneef sababaa yeroon isaa cufiinsa bajataa ta'ee fi irra deebiidhaan banamuu waan qabuuf kaffaltii kan xumuraa waan ta'eef guyyaa filannoon adeemsifamaa turetti namni waan dabalameef lakkoofsisaa waan baay'ee ta'eef jechuudhaan deebisee jira. Kaffaltii raawwachiistota filannoo akkaatuma baratameen kan kaffallu ta'us hin beeksisna kan jedhuun ala haala kamiif yoom nama meeqaaf akka kaffalamuu fi hammantaa maallaqa kaffalamu ifatti waan kaa'e hin qabu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ittaanutti ce'uu keenya dura wallee kanan sin afeera. Sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya qophii ittaanutti ceena. Aangawaan gargaarsa namoomaa gameessi ka tokkummaa mootummootaa konkolaatonni nyaataaf meeshaalee gargaarsaa biroo fe'atan akka lammiiwwan Tigraay miliyoona hedduu beelaaf hanqina tajaajilaatiin rakkataa jiran bira ga'an karaa saaquuf jecha lola dhaabinsi gargaarsa namoomaa akka taasisamu waamicha dhiyeessanii jiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jimaata dabre ergite tujubeetu dhiyeessa. Dhimmootii mirga namaaf ittaanaa barreessaa tokkummaa mootummootaa akka ta'an Maartin Griffith daawwannaa hojii guyyoota 6 Itoophiyaatti geggeessanii deebi'aniiru. Dhumarrattis konkolaattonni gargaarsaa akka tokkummaa mootummootaa gara Tigraayitti socho'uu jalqabaniiru jedhan. Torbanneen lamaaf naannoo hollaa Affaar keessatti kan danqamanii turan konkolaataan gargaarsaa 178 gara konyaa dararamaa jiru deemuuf eeyyamni kennameeraaf jedhaniiru. Griffith kana ennaan simadhu jedhan fedhii uummata siivilii guddaa ta'ee guutuuf guyyaa guyyaatti konkolaattonni fe'umsaa 100 Tigraayin seenuu qabu. Mootummaan Itoophiyaa eebila 8 Tigraay keessatti dhukaasa gam-tokkoo labse. Ergasii qabee konyaa walitti bu'iinsaan butute keessa wal waraansi gad xiqqaachuu hubatanii jiran. Sababaa kanaafillee dhaaboliin gargaarsaa naannolee kana dura dhaqqabuu hin danda'amne seenuu danda'aniiru jedhan. Once the supplies arrive at the moment in Tigray, the access for the agencies in Tigray is dhiyeessiin gargaarsaa Tigraayin akkuma ga'anitti dhaaboliin gargaarsaa Tigraay keessaa hangi tokko haala gaarii irra jiru daandiis argataniiru. Garuu naannolee dhaqqabaniif dhiyeessii ga'an qaban. Kanaaf haala Itoophiyaa ilaalchisee hedduutu hojjetamuu qaba. Haalli isaa hedduu laaffataadha jechuun danda'a jedhan. Sagantaan nyaata addunyaa akka gabaasetti Tigraay keessaa uummanni miliyoonni 4 beela hamaan dararamaa kan jiran yoo ta'u kanneen 400,000 ol ta'an immoo qarqara afaan beelaa jiru. Griffith akka jedhanitti kan tattaaffii gargaarsa namoomaa hoogganu WFP'n yoo eeyyamameef guyyaatti konkolaataa gargaarsa fe'ate 100 akka ergamu naa mirkaneessee jira jedhan. Aangawoonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti tarkaanfiin waraanaa dhaabachuu qaba. Gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuufis lola dhaabinsi tolfamuun barbaachisaadha jedhan. I welcomed the Prime Minister's declaration of some weeks ago of a unilateral ceasefire. We need to build on that, make it reciprocal. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa torbanneen dura dhukaasa dhaabinsa gam-tokkoo labsuu isaanii simadheen jira. Sanarratti hundaa'uu qabna. Kana wal simsiisuudhaan uummata Tigraayiif naannolee hollaaf baatilee taanan keessa kanneen gargaarsa isaan barbaachisuuf carraa jiraachuu walakkaan illee haa kennamuuf jedhan. Griffith walitti bu'iinsi Tigraay keessaa gara naannolee hollaatti babal'ata yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Naannoo Amaaraa keessaa uummanni 100,000 ta'u qe'eerraa yoo buqqa'u naannoo Affaar keessaa immoo uummanni itti dabalaa 70,000tu qe'eerraa buqqa'ee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffatoota keenyaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.